Oke, akkam jirtan hordoftoota yuutuubii kanaa fayyaa keessan jechuu barbaada. Irrammoo kan waliin ilaallu tooppikii barnoota warra fayyaa baratu fayyaa hunda kan barbatu jechuudha. Meedisiiniin, faarmaasii, narsii, miidwaayifarii fi eenii meedikaal saayinsii warra baratu hundaafuu kan barbaachisu hundaafuu kan fayyadu afaan oromootiin isin qabannee dhiifnee jirra. Welcome jechuun barbaada. Okay, haa eegallu. Innis tooppikii guddaa fi bal'aa ta'e disorder of respiratory functionidha. Egaa jeeqamuu sirna hargansuuti. Jeeqamuun sirna hargansuu warra meedikaal saayinsii baratu hundaafuu barbaachisaadha. Nu hordofaa jechuun barbaada. The main disorder of respiratory systems are disorderoota san keessaa isaan gurguddootaan isaan main disorder jedhaman jechuudha. Main disorder warreen jedhaman eenyu fa'aadha jechuudha. Tokko bronchial asthma isaan main ta'an jechuudha. Bronchial asthma, kaafii, allergic rhinitis, chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Isaan kana keessaa isaan kun the common and the common disorder of respiratory system jedhaman jechuudha. Isaan kana keessaa immoo har'a haga dhumatti kan waliin ilaallu isa guddaa fi isa bu'uura ijoodha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e kana keessaa illee bronchial asthmaadha. Nu hordofaa. Okay, asthma. Eegallu. Asthma is what does mean asthma? Asthma jechuun maal jechuudha? Asthma is a chronic inflammation disorder of bronchial airways that result in airways obstruction in response to external stimuli like pollen of grain, cold air and tobacco smoke. Maal jechuu barbaadeeti? Asthma jechuun chronic inflammation disorder jedha. Chronic inflammation disorder isa chronic ta'edha. Acute miti jechuudha. Acute miti jechuudha. Chronicidha. Baay'ee baddaadha. Cimaadha. Kanaaf bronchial sababa maaliitiin dhufa? Innis result due to the what obstruction of response to external stimuli dha. Kana barbaachisaan internali asmaan akkatti dhufu internal stimuli dhaa fi external stimuli dhaan dhufa. External stimuli kan jedhaman daraaraa biqilootaa, cold air qilleensa qabbanaa keessatti inda aara sigaaraati jechuudha. Isaan kun warroota qaama alaatii irraa dhufanii sensitive nu godhu jechuudha. Qaama alaatii irraa dhufanii asmaadhaaf warra nu saaxilan external stimuli jenneen jechuudha. Asmaanis chronic inflammation disorder bronchial airway dha yookaan ujummoo qilleensaa sababa alaadha. External stimuli kanneen akka pollen grain, daraaraa biqilootaa fi aara sigaaraatiin kan nama qabu jechuudha. Okay. Character of airways in asthmatic patient. Fakkeenyaaf dhukkubsataan asmiin qabde tokko ujummoon qilleensa isaa amaloota akkamii qabdi kan jedhu. Amaloonni beekamoo fi gurguddoon isaan beekamaniin maali? Tokko airwayn isaa yookaan ujummoon qilleensa isaa hypersensitivityidha. Hypersensitivityidha. Means hypersensitivity jedhu abnormal sensitivity of airways to wide range of external stimuli. Stimuliiwwan kanneen akka reefu kanneen ala irraa dhufan saniif highly sensitivity jechuudha. Kan biraa immoo inflammation qaba. Inflammation swelling qaba. Thick mucus production qaba jechuudha. Inflammation. Kan biraan immoo bronchial spasm yookaan bronchial constriction qaba. Bronchiin isaanii maali? Constricted jechuudha. Warraan asmaan qabdi. Saniif hafuuritti jechuudha. Saniif qilleensa fudhachuudhaaf baay'ee rakkatu jechuudha isaan. Haa darbinu. Simpitamii akkamii qaba? Okay. Namni asmiin qabde tokko yookaan bronchial asmaan simpitamii akkamii qaba yookaan mallattooleen isin agarsiisu tokko asthma produce recurrent episodic attack of acute bronchial constriction. Tokko asmaan maali? Asthma is produce maal fida? Recurrent episodic attack of attackidha jechuudha. Asmaan maali? Attackidha. Asthma is attack. Attack kana jechuun saatun maal jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf namni asmiin qabdi yoo gartanii jiraattan ammumaan tana qaxxa hafuurritti ta'eeti ammumaan tana deebi'ee hafuurri deebi'aaf jechuudha.
Attaakidha jechuun xiqqoo noormaalaan jiraatee ammaas itti deebi'aa jechuudha. Xiqqoo ammaas qilleensa fudhachuu dadhabee yeroo gabaabaa keessa rakkate yeroo fakkeenyaaf eksternal stimuliin sanitti dhufan fa'aan baay'ee rakkataniiti deebi'anii ammaas dandamatan jechuudha. Akka isaan deddeebi'anii attaak ta'uun san maal jedhama? Episoodiik attaakiidha wanni dhiyeessaniif jechuudha. Siiftamii akkamii qaba? Tokko acute bronchial constrictionidha. Acute bronchial constriction. Bronchiin isaanii acute constricted ta'e jechuun maal jechuudha? Yeroo akka constricted ta'eeti hafuurri xiqqitee deebi'ee ammaas jaalettaaf spontaneously jechuudha. And also short breathness qaba, chest tightness qaba, wheezing qaba, kaafii qaba jechuudha. Symptoms namoota asmaan qabdee kana fakkaata. Symptom can be happens each in airways irritated by inhaled irritant. Warra allergic ta'an wantoota alaarraa dhufan sanfaan inhale gochuudhaan symptomii kanneen kana itti dhufuu danda'a jechuudha baay'eeti. Kan biraa eemiin isaa maali? Fakkeenyaaf akka waliin ilaalu eemiin anti asmaatik diragiidha maali? Fakkeenyaaf asmii wallaanuudhaaf diragiitu jira. Maali faayidaan yookaan kaayyoon eemiin isaa yookaan kaayyoon asmii wallaanamuuf san? Diragiin asmaa maali barbaachise jechuudha. Maali kaayyoon isaa? To relieve acute episodic attack or bronchodilation jechuudha. Fakkeenya walumaa galattuu diragiin asmaatik anti asmaatik diragii warri ta'an garee gurguddoo lamatti qoodama. Isaanis warra bronchodilation jennuunii fi anti inflammatory drug warra jennuun jechuudha. Broncho constriction jechuun it is used for what? Quick relief medicationidha. Maal jechuudha baay'ee kana jechuun warri bronchodilation fakkeenyaaf namni sun asmii qabu san hogguu tokkotti bronkaali hafuuritti qitee bronkaaliin isaa constrict ta'ee hafuuritti qitee qaxxiyootti ta'ee gosa diragii keessaa waan garee gosa diragii keessaa kan gannataa fi warra bronchodilation san gannataaf it is short duration of action qaba. Yeroo gabaabaaf hojjeta. Action potential onseetiin isa gabaabaadha jechuudha. Dafeet hojii hojjeta waan ta'eef lubbuu nama sanii baraaruu danda'a jechuudha. To reduce the frequency of attack and awakening anti-inflammatory ammoo long duration of action qaba. Maal wallaan gargaara kuni controliif gargaara jechuudha. Control therapyidha. Control medicationidha. Anti-inflammatory garee warra sanii san jechuudha. Okay. Kan itti aanu kuno anti asthmatic diragiin garee gurguddoo lamaan kana qoodama jechuudha. Anti asthmatikiin garee gurguddoo lamaan kanatti qoodama. Isaanis warra bronchodilation jennuunii fi warra anti inflammatory agent. Kana jala hin bahu jechuudha guruppiin hundinuu. Guruppii lamaan kanatti qoodama. Anti asthmatikii yookaan diragiiwwan asmii fayyadan asmii gargaaran tokko garee warra bronchodilate gochuu danda'an ta'a akka lammaffaan immoo garee warra inflammationii treat gochuu danda'an, release gochuu danda'an, decrease gochuu danda'an jechuudha. Warra inflammationii balleessuu danda'anidha. Har'a kan waliin ilaallu kanneen keessaa garee kana jechuudha bal'inaan. Paartii tokkoffaan kana laallaa, paartii lammaffaan immoo anti inflammatory agentii laallaa jechuudha. Haa eegallu bronchodilationidha. Akkuma asittuu baratan, akkuma asittuu argitan bronchodilation warri jennu bronchodilation warri jennu short acting treat acute. Kaayyoon isaanii garagaraa. Anti inflammatory reduce frequency of attack dha. Treatmentii dhaaf gargaara. Guutummaa guutuutti asmii treat gochuu kan gargaaru warra kana. Warra kun ammoo yeroodhaaf relief godha. Yeroodhaaf asmii si cabsaa jechuudha. Treat what acute episodic attack of asthma. Asthma battalatti yeroo inni attack si godhu san akkasirraa furamuu godha malee guutummaa guutuutti asmii intreetiin gochuu hin danda'u jechuudha. Asmii guutummaa guutuutti kan wallaanu anti inflammatory agentii warra ta'an kana jechuudha. Akkasii kanneen warreen bronchodilation ta'an tokko short acting beta 2 agonist yookaan saabaa warra jennuun anti maskaraaniik warra ta'an gareen sadaffaan immoo zantiin preparationidha. Maal jechuudha? Bronchodilation jalatti diragiiwwan garee sadii ilaalla jechuudha. Garee sadii. Tokko short acting beta 2 agonist warra ta'an, warreen biraa immoo anti maskaraaniik warra ta'an, kan biraan immoo zantiin preparation warra ta'an laalla jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu kilaasii sadeen kana jechuudha. Kilaasii sadeen kana warra bronchodilation jennuun kana laalla jechuudha. Kanneen keessaa inni jalqabaa sympathomimeticsdha yookaan
yookaan beeta adrenergic agonist. Sympathomimetic jechuun warreen activity sympathetic actionidha. Sympathetic nervous systemidha stimulate gochuu danda'an jechuudha. Okay, beeta adrenergic agonist dha. Sympathomimetic means agonist jechuudha. Mechanism of action of sympathomimetics yookaan beeta adrenergic agonist. Warreen beeta adrenergic stimulate gochuu danda'an sympathomimetic jira jennaani. Mechanism of action isaanii akkamii wenne akkamitti bronchi dilate gochuu danda'an fayyadu jechuudha. Akka isaan itti bronchi dilate gochuu danda'an tokko directly stimulate beta 2 receptor beta 2 stimulate godha. Erga godhe booda stimulating adenyl cyclase godha. Adenyl cyclase maal stimulate godha. Adenyl cyclase stimulate godhe jechuun adenyl cyclaseen ATP gara maalitti akka jijjiiramu godha. ATP gara kaampii tanatti akka jijjiiramu godha jechuudha. Kanaaf increasing the level of CAMS jechuun bronchi maal ta'e jechuudha dilate jechuudha. Sababa kanaatiin kan biraan immoo inhibit mediator release from mast cell. Mediatoroonni mast cell irraa release kan taane inhibit godha. Karaa biraatiin immoo increase mucus clearance by increasing the ciliary activity. Dalagaa ciliary activity yookaan wanta ciliary activity increase gochuudhaan akka mucasiin qulqullaa'u godha. Gochuudhaan maal godha? Bronchiin dilate akka ta'u godha jechuudha. Kan biraa classification beta agonistiiti. Beta agonistidha. Classification isaa tokko galee kilaasii gurguddoo lama qoodama. Warra non selective beta agonist jennuunii fi warra selective beta 2 agonist jennuun jechuudha. Preferable warra ta'an akkana diragiiwwan warra beta non selective fi beta 2 selective dha jechuudha. Warreen beta non selective ta'an epinephrine fi isopinephrine jechuudha. Kana keessaa epinephrine ilaalla. Warreen selective beta 2 agonist ta'an keessaa immoo salbutamol yookaan arbuteerol, terbutaaliin, salmeteerol, formeteerol jechuudha. Selective beta 2 agonist warri jennuun kun garee lamatti adda qoodama. Akkuma reefu ilaalle saabaa fayyaduu fi saabaa yookaan short acting beta blocker, short acting beta agonist fi laabaadha jechuudha. Long acting beta agonist dha jechuudha. Isaan kana keessaa short acting warri ta'an terbutaaliinii fi salbutamol yoo ta'an selmitaarolii fi fulmitaarol ammoo laabaa warra laabaa jechuudha. Long acting dha jechuudha. Okay, waliin haa ilaallu. Kanneen keessaa warra non selective beta agonist jennuun irraa yoo kaane isaan keessaa epinephrine fuunee ilaalla inni non selective dha. Beta 1 beta 2 maal godha? Stimulate godha jechuudha kun. It is the potent bronchodilator. Bronchodilate godhuudhaaf high ability qabachuu dandeettii guddaa qaba. High potency qaba. It is rapid action. Saffisaan hojii isaa hojjeta jechuudha. Maximum effect within 50 minutes. Daqiiqaa 15 keessatti maximum effect irra gaha. Subcutaneously kan namuu danda'a. Inhalationidhaan kan namuu danda'a. Has a short duration of action. Garuu yeroo gabaabaaf qofa hojjeta jechuudha. Non selective epinephrine jennuun kun yeroo gabaabaaf qofa hojjeta. Short duration of action akkasumas rapid onset qaba jechuudha. Drug for choice. Kana bakka wanni qabatamuu qabu isa kana jechuudha. This epinephrine or non-selective beta agonist is a drug for choice for what? Acute anaphylaxis or hypersensitivity reaction. Drug for choice of anaphylaxis, acute anaphylaxis or chronic in general. Acute anaphylaxis or hypersensitive reaction is called what? Non-selective beta agonist, like epinephrine and the isopinephrine jechuudha. Okay, adarbinu akkasuma warri non selective beta agonist jennuun kun disadvantage mataa isaanii qabu. Akkasuma akkuma faayidaas qabu san disadvantage isaa hedduudha jechuudha. Tokkoffaan disadvantage isaa maali? It is not effective orally jechuudha. Orally yoo kenname digest ta'a bileedii keessatti dabalamuu hin danda'u jechuudha. Breakdown ta'e jechuudha. Kan jechuun GIT keessatti breakdown ta'e jechuudha. Effective miti. Dalagaa silaa dalaguu itti kan itti ibsan dalaguu hin danda'u jechuudha yoo oraalii hin kennite. Kan biraan immoo hyperglycemiaadha. Maal godha? Glukoosii duraan stoor ta'ee taa'u jiru san breakdown glycogenii
bireek daawun godhee gara gulukoosiitti jira. Kana jechuun gulukoosii dhiiga keessatti ol kaasa. Kana jechuun karaa biraatiin maal fide jechuudha? Diyaabeet meellaatasii fiduu danda'a jechuudha. Asumaan kaardiyoovaaskular saayid effektii qaba. Sirna marsaa dhiigaa irrattis saayid effektii guddaa qaba jechuudha. Tokko taakiikaardiyaa fida, ariyaatiyaamaasii fida, haayiparteenshinii fida jechuudha. Iskileetal masilii maal godha? Tiriimar godha. Ni hollachiisa jechuudha. Not suitable for asthmatic patient. Inni non selective beta agonistiin kun maaliif hin kennamu jechuudha? Nama duraan nama asmii qabu fakkeenyaaf kan isa dura dhukkuba kanneen akka haayiparteenshinii qabu yookaan heerti feelarii kan qabu garuu asmaa kan qabu jechuudha. Asmiidhaaf wallaanamuudhaaf dhufee diragii non selective beta kana yoo kennateef filatamaa miti, gaarii miti jechuudha. Miidhaa fi saayid effektii irra fiduu danda'a jechuudha baay'eeti. Kontra indikeeshinii qaba. Namoota akkamiitiif hin kennamne non selective beta agonist warri jennuun kaardiyoovaaskular siistem peeshantiidha. Dhukkubsataa kaardiyoovaaskular siistemiin isaa miidhamee jiru. Diyaabeetik meelaatas akkuma jennu warra dhukkuba sukkaaraa qabaniif hin kennamu. Non selective beta agonistiin jechuudha. Akka biraa immoo beta selektiivitti yoo dabarru selective betaan garee lamatti qoodaman inni jira. Short acting fi long acting qaba inni. Drug choice for what? Acute attack of asthma. Drug acute of asthma choice. Wanni beekuu qabdan selective beta agonistiin kun the first generation of drug for asthmatic patient dha jechuudha. Are mainly given by what? Inhalation. Filatamaa kan ta'u route of administration isaa yoo maal ta'edha? Inhalationiidhaan kenname tiriit gochuu danda'a jechuudha baay'eeti. Kan biraan immoo oraalis kennamuu danda'a, parenteraalis kennamuu danda'a. Laalammaa non selective irraa adda ka godhe kaan oraalii yoo kenname effektiivii miti. Parenteraalis kennamuu hin danda'u. Inhaleeshinii qofaan kennamu jechuudha. Kun ammoo oraalii ni kennama, parenteraalis ni kennama. Garuu immoo route of administration irra filatamaa kan ta'e kami inhaleeshinii yoo kenname faayidaa barbaachisu godha jechuudha. Kan biraa akkuma reefu jenne giruuppii lamatti adda baay'annee beektatu selektiiviin laabaa fi gaafa wanti itti barbaachisu saabatti adda baay'annee warreen short acting jennuun yookaan saabaa kan jennuun immoo salbutaamoon yookaan albuteeroolii fi terbutaaliin. Beektatu agonistii long acting immoo silmeteeroolii fi fermeteeroolii jechuudha. Yaafofnu okay. Short acting yaa eegallume warreen short acting yookaan saabaa guruppii warra saabaa jennuun eenyufaa albuteeroolii fi terbutaaliin jechuudha. Salbutaamooliis inhalation route of administration isaa maali? Salbutaamooliin inhalationiin kennamuu danda'a, oraaliidhaan kennamuu danda'a, IVnis kennamuu danda'a. Garuu kan keessaa moostiin kamii inhalationii yoo kenname gaariidha jechuudha. Terbutaaliinis akkasuma wal fakkaataadha jechuudha. Inhalation waan filatamaadha. Have rapid onset of action qaba. Maal jenne warreen short duration of action qaban short acting warri ta'an rapid onset qabu, yeroo gabaabaa dalagu. Garuu duration of action isaaniitis gabaabaa. Dafee hojii isaa eegala. Yeroon turtiin faayidaan inni kennu sanis gabaabaadha jechuudha baay'eeti. It is used for symptomatic treatment of acute attack of asthma jechuudha. Asmallee treat gochuudhaafis ni gargaara. Garuu attack asthma treatmentiidhaaf ni gargaara. Faayidaan isaa warri short duration of attack jenneen duraanuma jennee warri short actingidha. Battala namni san hafuura baafachuu dadhabe sanitti kennamuuf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Warri long acting san yoo kennite fakkeenyaaf lubbuun nama sanii dabruu dandeessi jechuudha. Jidduutti hafuuritti citee inni turee hojii isaa eegala waan ta'eef jidduu sanii lubbuun isaa darbuu dandeessi waan ta'eef short acting beektatu agoonist kan ta'e jechuudha. For what? For episodic attack of asthma sanitti jechuudha. Yeroo namni hafuura baafachuu dadhabe sanitti short acting kanaatu filatamaa jechuudha baay'eeti. Kan biraa long acting yaa fudhannu. Gara long acting selective beta agonistitti yoo darbine immoo isaan kun garee lama firii lama fakkeenya fudhannee ilaalle isaan filatamoo fi beekamoo ta'an kana jechuudha. Silmeteeroolii fi formoteeroolii jechuudha. Silmeteeroolii and formoteerool are long acting bronchodilation. Long acting dha yeroo dheeraaf dalagachuun sa'aatii 12 kan jechuudha. Kun long acting dha jechuun have high lipid solubility. Maali faayidaa guddaa kan qabuuf tokko lipidii keessatti bulbulamuu danda'a.
creates depot effect are given by inhalation is kannamu danda'a. This drug or the long-acting selective beta-2 agonists are not used to treat acute spasmodic asthma. Maaliif battala namni san hafuura baafachuu dadhabe sanitti yoo kennateef faayidaa hin qabuuf. Maaliif tureetti eega namni san lubbuun dabarte takka namni san tiriit ta'e spontaneously relief eegannee ta'e hojii isaa eegalaa jechuudha. Maaliif faayidaa sila barbaachisu sun kennuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf bakka acute spasmodic asthma yookaan attack asthma kanatti maal kennina short acting beta-2 agonistiitu filatamaadha jechuudha. Used for nocturnal asthma yookaan long acting reliever jechuudha. Long acting selective gonneen nu duraan for long acting reliever for asthma drug waan ta'eef jechuudha. This group is or long acting are may be combined with corticosteroid wajjin illee ol fayyaduu danda'a. Yoo corticosteroid wajjin nama asmaa qabuuf kennite more filatamaadha jechuudha. More effective qaba jechuudha. Control asthma decrease akkamitti asthma decrease godha? Asthma kan walaanuu danda'a. Number of inflammation and severity of asthma attack isan decrease gochuudhaan asthma treat gochuu danda'a jechuudha. Kan biraa advantagein beta-2 agonistii akkuma walii galattu long isaa ta'u short isaa ta'u walumaa galatti beta-2 agonistii advantagein isaa maali? Asthma walaanuu keessatti advantagein inni qabu maali? The minimum cardiovascular side effect qaba. Minimum cardiovascular side effect qaba. Sirna marsaa dhiigaa irratti side effect inni qabu xiqqaadha. Kan biraa it is suitable for asthmatic patient dha. Asthmatic patient nama asthmaan qabde kan maal qabu hypertension qabu akkasuma hertiin isaa feeltee jiru ni fayyada jechuudha. Warreen beta-2 agonistii jennuun. Disadvantage illee ni qaba. Disadvantage isaa maali? Skeletal muscle tremoridha. Meeshaaleen lafeedha akka hollatan godha. Kan biraa immoo nervousness sirna nervii irratti sirna nervii jeequu danda'a. Toleraansii qaba. Akkana jechuun maal jechuudha? Yeroo dheeraaf walitti fufiinsaa yoo fudhatte respoonsii kennuu dadhabaa jechuudha. Taakikardiyaa fiduu danda'a. Overdose yoo ta'e taakikardiyaa fiduu danda'a. Maaliif beta-2 heart rate stimulate godhee activity increase gochuu waan danda'uuf taakikardiyaa fiduu danda'a. Kun disadvantage beta-2 agonistiiti. Gruppiin inni lammaffaan muscarinic antagonistiidha jennee inni gruppii sadii qaba jennee beta-2 agonistii muscarinic fi xanthiniidha jennee yookaan methyl xanthin kan jennuun jechuudha. Kana keessaayis muscarinic antagonistii keessaayis warri asmiidhaaf gargaaran warra efratropium fi tropium jennuun tropium kan jennuun kana jechuudha. Warra lamaan kana fudhannee ilaaluu dandeenya. These are acts by blocking muscarinic receptor, especially bakka kanatti kan dagatamuu hin qabne muscarinic receptor muscarinic receptor isa kam muscarinic sirii jechuudha. Muscarinic sirii bronchi irra jiru block gochuudhaan hojii isaa dalaga. Maal jechuudha? Mechanism of action jechuun itti godhachuu dandeessanii mechanism of action of anti-muscarinic drug like efratropium and tiotropium are what blocking muscarinic receptor sirii on the bronchi and does not diffuse into the blood. Character isaa jechuudha. Cannot diffuse into the blood. Blood itti dabalamuu hin danda'u. Not enter central nervous system. Gara central nervous system cross gochuu hin danda'u. Kan blood baradii darbuu hin danda'u. Kanaaf warreen muscarinic antagonist jennuun minimum side effect yookaan minimum effect on central nervous system. They are delayed onset dha. Maali garaagarummaan jara kana lamaan efratropium fi tiotropium garaagarummaa xiqqoo qabu. Tokko efratropium is the duration of action isaa maali? Short duration of action. Isaan lamaan qofa wal bira qabnee yoo ilaallu jechuudha. Isaan kana lameen wal bira compare yoo goone efratropium short acting dha. Garuu tiotropium maali? Long acting dha. Garaagarummaa biraan qabu. Faayidaa tokkoof kaayyoon isaa tokko. Garuu garaagarummaan xiqqoon inni qabu short duration and short duration of action dha jechuudha. Kan biraa pharmacodynamicsiin anti-muscarinic drugidha maali?
they are short acting bronchodilator. Short acting bronchodilator. Akkuma reefu jenne warra acute attack asthma sanii gargaaran keessaa isa tokko inhibit bronchoconstriction and mucus secretion dha. Maal godha? Warreen antimuscarinic jennuun bronchi constrict akka hin taane godha. Mucus illee akka secrete hin taane godha. Kan biraa less effective than beta 2 agonist. Maal jechuudha kanatti wanni nu himuu danda'e beta 2 agonist is the first generation for what? Asthmatic patient dha. Duraanuu akkas jenneemi. Kanaaf effectiin inni kennuu danda'u asthma wallaanuudhaaf jechuudha. Kan isa beta 2 agonist irra xiqqaadha jechuudha. There are no anti-inflammatory action. Beta 2 agonist yoo fudhattan anti-inflammation wallaanuu danda'a warri long action isanii. Garuu immoo warri anti-muscarinic drugidha inflammation wallaanuu danda'u kan inflammation treat gochuu danda'an decrease gochuu danda'an jechuudha. Okay, pharmacodynamics isaa kana yoo ta'u using isaa maali? Using anti-muscarinic drugidha. The main cause in chronic obstructive pulmonary disease. Kana jechuudha. Waan ijoodha. Faayidaan anti-muscarinic drugidha maali? Faayidaan inni ijoo fi guddaan anti-muscarinic drugidha maali? For the first choice or the main choice for what? Drug choice for COPD jechuudha. Drug choice for COPD. Chronic obstructive pulmonary disease jechuudha. In a cause severe asthma combined with beta agonist wajjin yookaan steroid wajjin combine goone fayyadamuu dandeenya jechuudha baay'eeti. Kan biraa gruupii isa dhumaa sadaffaarratti darbinee jirra. Innis warra bronchodilation keessaa gruupii sadaffaan meethylxanthine kanneen akka theophylline, caffeine, theobromine 5 keessaa qaba. Kana keessaa inni asthma wallaanuu gargaaru theophylline jechuudha. Which is derived from aminophyllene. The mechanism of action isaa akkana. Fakkeenyaaf theophylline akkana jechuun theophylline akkamitti asthma treat gochuu danda'a yookaan bronchi dilate gochuu danda'a jechuudha. How? It is what? By blocking the phosphodiesterase enzyme. Enzyme phosphodiesterase jedhamtu tana inhibit gochuudhaan maal godha? Calms level increase godha jechuudha. Maali dalagaan what the activity or the main function of phosphodiesterase yoo nuun jennu phosphodiesteraseen kaamsii kana gara molekuloota xixiqqootti caccabsuu gargaara yookaan isa kana break down godhuuf gargaara jechuudha. Kanaaf isin kun break down akka hin taanee fi biladii keessatti yookaan dhiiga keessatti leeveliin kaamsii kun increase akka ta'uun bronchi dilate akkas gochuu danda'a jechuudha. Karree kun tana synthesize godha. ATP irraa akka kaamsiin synthesize ta'uu godha. Kun ammoo eega synthesize ta'e booda break down godhee ta'ee akka hin banne godha jechuudha. Akkasiin bronchi dilate gochuu danda'a jechuudha. Kaamsiin blood level keessatti increase ta'e jechuun bronchi dilate jechuudha afaan biraatiin. Okay, kan biraa adeenosaanii faayidaan ammallee theophylline tokko kana qofaa miti jechuudha. Phosphodiesterase inhibit godhuu qofa osoo hin ta'in adenine receptor bronchi irra jiru maal godha? Inhibit godha, block godha jechuudha. Which is increase diaphragmatic constriction. Fakkeenyaaf namni tokko qilleensa sirriitti akka fudhatuuf diaphragmiin maal ta'uu qaba? Constrict ta'uu qaba. Maaliif diaphragmiin constrict ta'uu qaba? Diaphragmiin maal ta'uu qaba? Constrict ta'uu qaba. Akkuma fakkeenyaaf namni tokko dhiigni qajeelootti gara qaama raabsamuu kan danda'u yoo maashaaleen smooth muscle heart irra jiran especially left ventricle irra jiran contract ta'e. Akkasumatti yoo diaphragmiin contract ta'e qilleensi somba keessa sirriitti ba'ee namni sun qilleensa argachuu danda'a jechuudha. And also faayidaan theophylline ammallee stabilization of mast cell. Mast celliin enzymoota wantoota asmaa fiduu danda'an release akka hin goone stabil godhee akka taa'u godha jechuudha. Kan biraa akkana jechuudha. Kun piroosesiin isaa akkana jechuudha. ATP'n kaamsitti eenyuun jijjiirama jechuudha. Yoo adenyl cyclaseen activate ta'edha. Kunis maaliin ta'a? Beta agonistiidhaan ta'a. Beta agonistis stimulate adenyl cyclase enzyme which is convert ATP to CAMS.
akkana godha. Ammoo tiyoofaalii yookaan meetaalizaantiin keessaa tiyoofaaliniin kun fosfoodaayisteeraasee yookaan inzaayimii kaamsii gara isaan kanatti caccabsuu dandeessu waan maal godha ineebit godha. Ineebit irraa godha jechuudha. Irraa ineebit godha. Akkasitti hojii isaa kan hojjetu ta'uu isaati. Akkasiin hojii isaa hojjeta. Kan biraa faarmaakoloojikaal effektiin isaa akkana. Tiyoofaaliniin faarmaakoloojikaalii akkamitti effektii akkamii mul'isa? Tokko bronchial muscle relax godha. Bronchial muscle maal godha? Relax godha. Bronchial relax godhe increase contraction of diaphragm. Maal gochuudhaaf akkuma reefuun tana dubbanne diaphragmii contract yoo ta'e qilleensa somba keessaa sirriitti ba'ee namni san qilleensa gahaa akka argatu godha jechuudha. Akkumallee effektiin inni faarmaakoloojikaal effektiin inni cardiovascular yookaan sirna marsaa dhiigaa irratti qabu maali? Increase heart rate or increase force of contraction. Kun amma side effectiin isaa asuma wanni beeku qabnu hypertension irraa fiduu danda'a jechuudha. GIT irratti effectiin inni qabu maali? Gastric irritation, gastric secretion yookaan hydrochloric acidiin baay'inaan akka maddu godha. Kun maaliif sababa fiduu danda'a jechuudha? Peptic ulcer disease irraa fiduu danda'a jechuudha. Asuma wanni side effect qabaachuu danda'a jechuudha yoo hyper secretion ta'e. And also kidney irratti yoo kalee irratti yoo faarmaakoloojikaal effektiin tiyoofaalinii maali? Renal blood flow dhiiga gara renaalii kanatti deemu renaalii kanatti deemu increase godha. And the weak diuretics activity and also central nervous system maal gochuu danda'a? Stimulate godha. Eenyu? Tiyoofaalin. Central nervous system stimulate gochuu danda'a. Central nervous system stimulate godha jechuun maal jechuudha? Effect respiratory system central stimulate godha. Decrease fatigue dadhabbiidha. Dadhabbii yookaan caraqamuu ni hir'isa. Elevate mood. Moodiin kee maal akka increase ta'u godha jechuudha. Activate godha jechuudha. Yoo overdose ta'e tiyoofaaliniin overdose yoo ta'e tiriimarii nama hollachiisuu danda'a. Nervousness sirna nervii jeequu danda'a. Insomnia hirriba nama dhabsiisuu danda'a. Convulsionii fiduu danda'a jechuudha. Akkasii convulsionii fiduu danda'a. Kan biraa faarmaakoo kineetiksii isaa yoo ilaalle faarmaakoo kineetiks of tiyoofaaliniin akkam ta'a? Tiyoofaaliniin maaliin digreedid godha? Tiyoofaalin is degraded by cytochrome P450 enzyme in where? Liver keessatti, not in kidney. Kidney keessaa miti, liver keessatti maal ta'a? Tiyoofaaliniin eessatti bullaa'a? Liver keessatti kan bullaa'u. Half-life isaa meeqa? Sa'aatii 8. This tiyoofaalin has many drug interaction. Drug isaa wajjin interact gochuu danda'an guruppii lama enzyme inducerii fi enzyme inhibitor warra ta'anidha. Enzyme inducerii wajjin interact gaafa ol godhan kanneen akka feenoo barbiitan fakkeenyaaf meetaboolizimii fi tiyoofaalinii maal godha? Increase godha. Kana jechuun faallaa isaatiin half-life isaa decrease godha. Ammoo inhibitoroonni kanneen akka erythromycin kan jennuun kun meetaboolizimii tiyoofaalinii gabbuusa. Garuu half-life isaa maal godha? Increase godha jechuudha. Okay, yuusiin isaa maali? Faayidaan tiyoofaaliniidha maali? Tiyoofaalin or meethylxanthine is the second line drug. The second line drug for asthma. First line maal jenne? Beta-2 agonist jenne. Generation lamaffaan immoo tiyoofaalinii yookaan meethylxanthineedha jechuudha. Side effectiin isaa faayidaan isaa kana eegate side effectii ni qaba. The main side effect of tiyoofaalin or meethylxanthine is what? Low therapeutic index qaba. Low therapeutic index qaba. Cardiovascular effect irratti hypotension fiduu danda'a. Arrhythmias fiduu danda'a. GIT effect irratti immoo nausea yookaan vomiting fiduu danda'a. Ammoo central nervous system irratti effect qaba. Tremor, nervousness akkuma reefu jenne insomnia fi hirriba dhabuu kana fa'aa fiduu danda'a jechuudha. Okay, arraaf paartii tokkoffaadhaan qabannee kan dhiyaanne warra acute attackiidhaaf gargaaru san finneeti kan jirru. Paartii lammaffaadhaan immoo warra anti inflammatory drug jennuun san qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagaan jiraadha. Subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa jiraadha. Nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Nagaatti. Paartii lammaffaa hin turu yeroo gabaabaa booda gadhiifna. Like, share gochuudhaan sanillee akka hordoftan kabajaan isin affeereen jira. Nagaatti.